sagalee uummataa ta'a. Sagalee uummata akkamiitii ta'an ijoollee mana hidhaa keessa jiranmoo warroota karaa kana dhufanii miidhamanii tumamanii keessattuu dubartoota irratti jechuudha. Dhiira dirra isaa kana kukkutanii quqqurxanii ijoollee kana jechuudha. Ijoolleen kun maaliif yeroo biyyarraan ba'inii yeroo biyyaan ba'inaa yeroo karaa bishaaniitiin hin deebina sagalee uummataa ta'a. Sagalee uummataa ta'uun ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jirtu sagalee ta'a jedhanii uummanni dachee kana bobeessaa jiran jechuudha. Ijoollee sagalee mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jirtu otoo sagalee ta'anuu ammas ijoollee kana rabbiin nagaa mana hidhaa sana isaan haa baasu. Ijoollee keenya warroota karaa bishaaniitiin dhufanii karaa bahaaratiin dhufanii waan hin taane irratti raawwataa jiran isaan tumanii isaan quqqurxanii harka luka isaanii hidhanii akkatti harka luka isaanii hidhanii ijoollee kana tuman jechuu keessattuu dubartii tuman jechuudha. Wallaahi dhasi dubartii dhiira maaliif tumama? Namoonni waan kana dalagan eenyuun yoo kan jedhan taate Oromoo irratti dalagaa jira. Oromoon sooraa nyaatee ammallee deebi'eetiniin ijoollee keenya qaxaleedhaan kichuudhaan haadha isaaniitu kan yaada itti haasa'anii wallaahi dhasi haadha ofii kanatti namni haasa'ee hawween bu'u jechuudha. Rakkoon isaan biyyaa baasullee ijoolleen shamarranii karaa bishaaniitiin ba'uu maali? Maaltu karaan bishaan? Wallaahi biyya keessatti yoo dalagatte qansiraa dalagatte dinnichaa shunkurtii gurgurattee bulte maasii qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota kiyya dhiifama wallaahi dhasiin baay'ee tokko natti dhagame jechuudha. Maaltu sitti dhagame? Maaliif loltaa hin jedhina? Wanni na lolchisiisutu jira. Akkaataa ilmaan keenya itti dhumantu jira jechuudha. Viidiyoo kana please like share gochuudhaan nama hunda biraan ga'a. Rabbi jedhaatini. Ijoolleen keenya dhumaa jirti. Ijoolleen keenya karatti gudeedamaa jirti. Ijoolleen shamarranii haadhaaf abbaa isaanii biraa ba'anii jechuudha. Rabbii keessanii jedha ijoollee shamarranii. Wallaahi namni keenya ijoolleen keenya gizee baatu gizee baddu quban qaban jechuudha. Haadhaaf abbaan isii amma mucattii tana ijoollee itti akkan tumamtu tana mucaa dirra isaa asiin baasan maal argachuu fi maal godhuu fi ilma kana akkatti ijoollee kana akkatti tuman mallaqaan jecha lubbuu isaanii baasaa jiran jechuudha. Kaan achitti akkasitti raranii mee rabbii keessanii jedha laala. Wallaahi laziim jechuudha. Waan ajaa'iba waan isin ajaa'ibu mucaan obboleettii tiyyaa waggaa 10 moo maal jechuudha. Obboleettiin tiyya jechuudha. Wallaahi laziim. Ila namatu sirratti dalaga jechuudha. Yookiin sijjeesee si awwaalee boollaatiin beekne bakka sariin namni hin arginetti si awwaalee ilmi ibaluu achi jiraa ilmi ibaluu wallaahi mucaan obboleettii tiyyaa jechuudha. Obboleen kiyya waggaa 10 jechuudha. Hangafni isii obboleettii tiyya galgala ganama jechuudha. Tiruu wajjin naladhe galgala ganama bootti wallaahi laziim. Karaa bishaanii kanaan dhufee karaa bishaanii kana waan qabdu hunda itti taraidee ergitee fi karaa bishaanii kanallee qabamee deebi'ee ergachii deebi'ee maal isii godhan mucaan deebi'ee ammallee xiqqoo as lafuma magaalaa haa ta'u jedhanii gara Adaamaa kanatti dhiisanii galan. Lafuma gara Adaamaa kanatti dhiisanii galanii mucaan gaaf kaanii adaadama isaa bira ammallee obboleetti miteenya bira odoo taa'u Adaamaa kanatti isaan biraa bade abbeerota isaatu achi keessa jira. Akaakayyota isaatu achi keessa jira mucaa jechuudha. Achi isaan bira dhaqa jedhee obboleettii tiyya biraa deemee isaan birallee dhaqee isaan birarraa bade. Nu biraa badee jedhaniin jechuudha. Bakka warra akaakayyuu sanii. Achi hin badee mucaan jechuudha. Erga gizee san haadha galee argee amma waggaa 10 haadha galee argee achi ol deebisanii afaan xiqqoo haa bayyallee baratu hojii asuma hojjetu yoo siree akka yaada isaanii. Adaama haa ta'u mucaan achirraa qabate wallaahi kunoo ilaarraa obboleettii tiyya bifa isaa isii jijjiirte sababni galgalallee ganamallee jechuudha. Wallaahi laziim jechuudha. Bifa isii kana jijjiiratte jechuudha obboleettii tiyya. Maaliif taqabdu bakka hunda soqeettee balbalarraatti fixatte jechuudha. Mucaan kun hangafa jechuudha. Hangafa isii akkoo guddisee akka yoon sun galgalaa ganama ilma isaa kiyya naa fidaa itti himimmaan bootti jaarsiin waggaa meeqa.
galgalaa ganama naa fidaa jette. Kunoo ilaa waggaa 10 jechuudha. Haga ammaatitti kuni maanni nama karaa kanatti jechuudha. Namni keenya yaadu malee karaa kanatti nama meeqa dhumaa jira. Mucaa san ergasii namuma keenya sirriitti dalaga. Mucaa san ergasii fidanii Asiraa Adaamaa namnumti biyya bilbilaan subanii akkuma isaanirraa mallaqa buusaa bakka kanaatti ergaa fi mootumtu godhanii iyyoomissanii maranii jechuudha. Wallaahi laziin kun seenaan dagatame jechuudha. Maaliif ijoolleen namni keenya jechuudha. Namni keenya wallaahi namuma keenya si jeessa, namuma keenya si awwaala, namuma keenya si qala, namuma keenya si tuma, namuma keenya mataa gogaa sirraa haata. Kuni beekamaadha jechuudha. Dhibbumaan dhibbatti homa jiru jechuudha. Maaliif hamaa walitti yaadna? Duniyaa biraa tarru kanaan kaleessa sooraa kan nyaate ka biraa miti. Oromoo isa nyaate, nama biraatu isa nyaate hin jedhina. Kayoo rakkataan amma fakkeenyaaf rakkataan tokko amma fakkeenyaaf waa'ee haadhas ijoollee 5 kan yoo dubbanne wallahi viidiyoo isi dhageeffatuun ani bakka baay'ee tokko miira hamaa keessa nagalcha. Maaliif mucattii kana abbaan qabeenyaa tokko sochoosuu danda'a biyya keessa ka jiru otoo fedhii qabaate. Har'a isiin haadha ijoollee 5 taate galgalaa ganama jechuudha bu'uun isii sun namatti dhaga'ama. As deebi'ee waa'ee kanaatti keessa fide garuu Oromoon keenya jechuudha. Wallaahi otoo har'a si wajjin nyaate burga baasee si qala. Har'uu si wajjin nyaate burga baasee si qala. Burga baasee si awwaala. Si qalee si awwaala jechuudha. Har'a mucattii durbaa jechuudha. Ilmoo durbaa maaltu akkati tuma? Ilmoo durbaa maaltu akkati tuma? Mee rabbii keessanii jedhaa laala. Mucattiin tun dubartii harkaa luka isii hidhanii. Maal qabdi? Maal isaan goote? Ilaa yoo karaa kanaan deemtes odiyoo seentiris isitti dalagatti. Akkitti namni keenya yaadu mee ilaala rabbii keessanii jedha. Maalis isitti dalagatti. Karaa kana dadhabdee dhuftee, cabxee dhuftee, kuftee dhuftee, dheebottee dhuftee, beelottee dhuftee. Har'a huduuda irratti qabamtee namni Oromoo tokko Arabaa walii galee mucaa kana akkatti isii qaxaqatan jechuudha. Maali obboleeyyan kiyya? Maal taatan obboleeyyan kiyya? Rabbii keessanii jedha ilmaan keessan warroonni obboleeyyan qabdan. Wallaahi biyyummaa Arabaa kun nutti haftu. Biyyummaan nu jennu kun yoo ta'ellee seera saniin otoo natti haftee kalaas'a. Hiyyummaa otoo beenuyyuu garummootuyyuu akkatti lubbuun kee galaafatamuun kun akkatti tumamuun akkatti gudeedamuun namni meeqa dubartii akkatti taphachuudha jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisa bara miira keessa nama galcha waa'ee mucattii sanii yoo argan viidiyoo isii yoo ilaalan har'a abbaa fi haati isii otoo argitee wallaahi fa'ajjeessan. Maaliif ijoolleen dubara hamma feetes rakkattu haga dhiiraan rakkattu. Rakkatullee ijoolleen dubara wallaahi dhasee hamma feetes rakkattu. Abbaa fi haati ilmoo durbaa alaan hin fedhan. Karaa bishaaniitiin akka deemtu hin fedhu. Waan fedhe hiyyoo mataa miti. Wallaahi dhasee bitti kadhata malee ijoollee durbaa gadi hin baasu. Waan isii qunnamuun beeku jechuudha. Karaa bishaaniitiin naa deemin jedhu. Wayiif isinitti himi jechuudha. Mucattii takkatu akkanumatti karaa bishaanii kanaan dhufte. Waan isin ajaa'ibu. Karaa bishaanii kanaan dhufte waa hedduu keessa darbite. Intalli tun. Seenaan warroota karaa bishaaniitiin deeman, seenaan warroota karaa Liibiyaa deeman, seenaan karaa Suudaan irraa Masrii seenan. Ijoolleen kunniin kun jechuudha. Ijoolleen kunniin kun ijoolleen shamarranii dhiirri meeqa gudeeyyeetiniin lafa sangaan dubbatan. Kabiri dhiirri tokko yoo bira dubbate wallaahi dhasiin itti dubbatuu hin danda'u jechuudha Araba tokkotti. Maaliif achumatti dhahee libgodha waan ta'eef. Mucaan suni maal jette? Wallaahi dhasiin karaa kan akkasii tarre jette. Waa meeqa tarree arginee su'uutii seeneeti. Barii wallaahi ijoolleen kontiraatan dhuftanii baddan kabajan beeytan. Ijoolleen kontiraatan dhuftanii ala dalatanii deebi'ee tokko deebitanii tokko mallaqa isinirraa nyaatu kabajan beeytan. Wallaahi dhasiin jechuudha. Mucaan suni dhiiga buuchuu yoo waan karaa kanatti taate argitu
dubbattu jechuudha. Miira qaama isii kana hundaa miira keessa galti. Waan karaa kanatti isii mudate. Akka laayyootti suutiin seentu dhalaan. Garuu warroonni erga suutii seentanii obboleeyyan keessan biyyatti bilbiltanii karaa kana dhufinaa erga bakkuma feetanii amma jennaan waa itti barteefti. Baay'ee galatoofadha. Maaliif firee jennaan waan argite waan keessa darbite rakkoo keessa darbite karaa tokkoffaa karaa baharatiin Yamanii kasi yeroo seente lamaffaa karaa Suudaanitiin Masrii ka seente jennaan waa hedduu argite. Inuma akkaan ilaalutti Yamanii irra karaa santu dheerata na fakkaata ani hin beeku. Yamanii irra karaa santu dheerata na fakkaata. Ani garuu anillee waggaa lamaan kana waggaaf wayi jechuun waggaa lamaan kenne yeroo biyya garee tokkotti Masrii deema jedhee yaadee nama haasofsiisee ture jennaan Rabbiin isa haa galatoofatu mucaa sanii mucaa waan kiyyan beekne akkanumaan online irraa wal barannee tamee jechuudha. Hedduu takka isa galatoofadha wallaahi lazii kan akka obboleessa kiyyaatti isa laala jechuudha. Tamaam wallaahi lazii tamaam namni hin beekne jiru mucaas wallaahi lazii mintee min jedhee na gorse jechuudha. Karaa barahaa kana keessa obboleettiitii yoo barbaadde biyya Arabaa deebi'i malee karaa bahara kana hin deemin jedhee na gorse. Mucaan suni anaaf har'as boolus galataate jechuudha. Otoo maaltu qubana qaba. Gaaf biyya kana dhufu ofii kiyyaa waan hunda fixadha jechuudha. Qatar kana gaafa dhufu. Otoo karaa bishaanii sanillee hin deeme fakkeenyaaf namni tokko qubana qabu fakkeenyaaf. Otoo karaa bishaan amma ijoolleen akkana ta'an jechuudha. Maaliif ree mucattiin tiyya gabaa baatee galti mucattiin tiyya maal taatee galti obboleettii bira dhayitee galti fira bira dhayitee galti jedhan achi kan ijoolleen isaanii illixxi karaa kanatti jechuudha rakkoon. Amma ijoolleen fakkeenyaaf ijoolleen naannoo Boqqojjirraa yookiin hasaasarraa yookiin immoo asallarraa gara Adaamaa dhufa roobirraa baalee roobitirraa yeroo gara Adaamaa seenanitti hojjechuuf seenan. Yeruma kana keessa achuma keessa hojjetanii ijoolleen baduu eegalan jechuudha. Biyyuma keessattu ijoollee shamarran rakkoo guddaa turre bilbila irraa fudhachuun uffata irraa guurachuun meeshaa isiin qabdu hundumaa jechuudha. Achi kan gudeeduun achi kan badhetti gatanii deemuun seenaa waan isin ajaa'ibu biyya keenya san keessa maraattu jira. Wallaa kun waan fokkataadha. Kana kanatu si qodnama jechuudha. Astaghfirullah maraattu takkatu wallaahi waan kuni biyya keenya keessa fokkataadha. Dubartii wayii hojjettu baankiitii nigdi baankii keessa dalaydii achuma naannoo wantaasan jechuudha. Namoonni beekanii Adaamaa keessatti isiin achi baatee gara mana isiitti hin beekanii miti dubartiin qaama isii mul'iftee asiin harma isii baaftee akkasitti deemte jechuudha. Wallaahi waan nama fokkasiisu jechuudha. Dubartiin suni baay'ee ulfaata. Wallaahi baay'ee ulfaata. Rakkoo hedduu biyya keessa bakka namichi maraattuudha safara sanarra jira. Kun waan baay'ee nama jibbisiisudha jechuudha. Kanaaf namichi maraattuun kun isin qaama isiisan namni qaama ofiinsa hin beekanii miti warroonni ijoolleen wanta kun qaama isaanii baasanii akka se'an deemu jechuudha. Waan amma isaanii dubbadhu jechuudha. Dubartii kanatti maraattuun kun dhufa jechuudha. Kadirattuun carqee tarkaanfiin isii otoo ta'ina miila isii akkan addaan hin foon hin beekanii miti. Kanaaf anama dubbawwan hunda dubbachuu hin danda'u. Kanaaf bitaa mirga keessan ijoollee shamarranii biyyumaayyuu bakka karaa miilatiin gonkumaa akka jedhamu akka hin deemu. Obboleeyyan keessanis immoo obboleettii keessan obboleeyyan keessan biyyatti qarqaara. Biyya yoo mallaqaan oofu. Damoosichi alamaa ji'a sadii keetirra sii kafalti dirqama sii kafaluu qabdi. Maatii keetii walii galtee dirqama sii kafaltuu qabdi jechuudha. Ati maatii walii galtee hojii isii dandeete biyya Arabaa oofu. Ijoollee karaa kana dhooftanii bishaanitti hin fixina. Wallaa ijoolleen dhiirallee nasbee isaaniitirraa jechuudha. Ani obboleessumti kiyya karaa kana gisee lama deebi'e. Durallee hin galee suudii hin seenee Yamanii keessa illee hin turre. Achi deebi'e ammallee mana hidhaa ture. Ji'a 6 ture ergas immoo galee ammallee ka'ee deebi'e. Ammallee deebi'e suudii jira jechuudha waan isin ajaa'iburra.
ilmi namaa kana jechuudha. Rabbiin irraa qaba akka itti qabe mootuyyuu ilma Oromoo tolcha facaafa. Kanaaf viidiyoo kee kana isinirratti dheeressee jira. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komantii keessan yaada keessan obbolee keessan amaanaa rabbii isinitti haa taatu. Akka takkittiin biyyaan baane viidiyoo kana nama hunda biraan ga'a. Akka ijoolleen keenya biyyaan baane akka karaa bahaaratiin biyyaan baane wallaahi dhasii khalaas isa dhumaatti jechuudha.